Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bakkeewwan hedduutti gabaa sanbataa fi dilbataa hundeessuun jiraattonni magaalittii oomisha barbaadan gatii madaalawaan akka argatan taasisuun fayyadamummaa isaanii mirkaneessaa jira. Bu'uura kanaan jiraattonni kutaa magaalaa Qaaqii Qaallitti gabaa sanbataa fi dilbataa dhiyeenyatti argaman irraa oomisha fedhan gatii madaalawaan bitanii fayyadamaa jiraachuu dubbatu. ህብረተሰቡን ያማከለ ነገር ነው። Gatiin oomishaa dhiyaatanii hawaasa kan giddu galeeffatedha. Waan gabaa idilee suuqiitti gurguramu baay'ee ulfaataadha. Fakkeenyaaf qullubbii diimaan kiiloo tokko hanga birrii 150tti gurgurama. Gabaa kanatti garuu birrii 90tti gurguramaa jira. Timaatimiin suuqiitti birrii 80, gabaa dilbataa kanatti garuu birrii 60 binna. Oomisha hundarratti jechuun ni danda'ama. Kiiloo tokkotti garaagarummaa birrii 20 ol ni qabaata. Oomisha hundas asii arganna. Kun daraan jajjabaachuu qaba. Gabaa sanbataa fi dilbataatti oomisha barbaadan gatii madaalawaan bakka tokkotti argachuun qaala'insa gabaa tasgabbeessuu keessatti gumaacha olaanaa akka qabu simaniiru. ሱቅ ላይ የሚሸጠው ዋጋና እዚህ የሚሸጠው ዋጋ አንድ አይደለም. Gatiin suuqii fi gabaa dilbataatti gurguramu garaagarummaa guddaa qaba. Asitti gatii madaalawaa oomisha barbaanneen arganna. Manni kuduraa fi muduraa irraa garaagarummaa birrii 50 ol qaba. Kanarraa kan darbee bakka tokkotti oomisha barbaannee argachuun carraa guddaadha. ሰው ከመንከራተት ከትራንስፖርት bakka jirutti gabaan dilbataa waan jiruuf rakkina garaagaraa fi baasii geejjibarraa nu oolcha. Oomisha barbaannuuf gatii madaalawaan argataa jirra. Gidduu seentummaa tokko malee oomisha fayyaalessaa fi ho'aa ta'e kallattiin lafa qonnaarraa fiduun gatii madaalawaan gabaa sanbataa fi dilbataatti dhiyeessaa jiraachuus dhiyeessitoonni AMN Plus dubbisee himaniiru. በዚህ ቅዳሜና እሁድ ገበያ መከፈቱ አጠቃላይ ለከተማው የኑሮ መረጋጋት ትልቅ ሚና ያለው ነው። akka waliigalaatti gabaan sanbataa fi dilbataa banamuun qaala'insa gabaa jiraattota magaalattii tasgabbeessuu keessatti gumaacha olaanaa qaba. Sababni isaas gabaa idileerraa gatiin gadi bu'aan gurguramaa jira. Fakkeenyaaf qullubbii diimaan gabaa idilee irratti birrii 120 ol ta'ee asitti hanga birrii 90 gurguramaa jira. Kanaaf uummanni keenya sanbataa fi dilbata eeggatanii asitti bitachaa jiru. Kanaanis fayyadamaa ta'aniiru. አምራቹ ቀጥታ ምርት የሚያመርተውን ምርት አምጥቶ Oomishtoonni gidduu seentummaa tokko malee gabaa sanbataa fi dilbataa kanatti ofii keenyaaf gurgurachuun bu'aa guddaa nu buuseera. Hawaasni gatii madaalawaan oomisha barbaadan akka argatan ni taasisa. Kun hunduu bu'aa guddaa qaba. Gabaa sanbataa fi dilbataan oomisha qulqulluu fi ho'aa isaa gatii madaalawaan dhiyeessuurra kan darbee lammiilee hedduuf madda carraa hojii ta'uun fayyadamummaa lammiilee mirkaneessaa jiraachuu simaniiru. ትልቅ የሥራ እድልም የፈጠረ ነው። Gama carraa hojii uumuunis gumaacha olaanaa qaba. Daldaltoonni gabaa kana irratti hirmaatan hundi fayyadamoodha. Kanaan alas namoota hedduuf carraa hojii uumaniiru. Fakkeenyaaf ana jala nama 4tu jira. Ana waliin namoota 5tu carraa hojii argannee itti jiraachaa jirra jechuudha. ገበያ ከማረጋጋት አኳያ ስንመለከተው እጅግ በጣም አመርቂ የሆነ ውጤት ነው ያለው። Gabaa tasgabbeessuu keessatti gumaacha olaanaa qaba. Fakkeenyaaf muuziin nu biratti kiiloon tokko birrii 65 gurgurama. Suuqiitti garuu yoo xiqqaate birrii 80 fi isaa oliin gurguramaa jira. Akka waliigalaatti oomisha kiiloo tokko irratti birrii 20 ol garaagarummaa qaba. Kun gabaa tasgabbeessuu keessatti gumaacha olaanaa qaba jechuudha.